mirkaneeffannaa egaa namoonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jecha warroonni koodii afuraffaa isin darbee sa'aatii kanarraa eegaltanii iskiriinshooti yoo ergattanii ammumaan isiniif deebi'a waan ta'eedhaaf gamaashaa wal xumurreerraa dafaa kottaa qaqqabadhaa abbaa carraa ta'aa isinii jenna qananiin abbaa carraa gaa biyyoota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan naannoo Oromiyaa keessa naanna'aa jira waan ta'eedhaaf biyyoota isin daangessuuf biyya garaagaraa irra keessanii yaaltan carraan kun yoo isin qaqqabee isiniif ergama jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee isinitti mul'isna. Egaa abbaatii kanatti lakkaa'uu deemna waan ta'eedhaaf waliin lakkoofnu carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdami tokko, digdami lama, digdami sadii, digdami afur, digdami shan, digdami jaha, digdami torba, digdami saddeet, digdami sagal, soddoma, soddomi tokko, soddomi lama, soddomi sadii, soddomi afur, soddomi shan, soddomi jaha, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, afurtama, afurtami tokko, afurtami lama, afurtami sadii, afurtami afur, afurtami shan, afurtami jaha, afurtami torba, afurtami saddeet, afurtami sagal, shantama, shantami tokko, shantami lama, shantami sadii, shantami afur, shantami shan, shantami jaha, shantami torba, shantami saddeet, shantami sagal, jaatama. Egaa maatii kanaa mirkaneeffannee irra jirru. Maatiin kun maqaa namaa, bilbila namaa hundaan warroonni yaalan as keessatti argamu waan ta'eedhaaf warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jenna. Kanani abbaa carraa filannoo keessan waan gootaniif guddaa galatoomaa. Warroonni inni daawwachaa jirtanii akka sagantaa keenyatti waraan taatan akka nu hordoftanuu isinii jenna. Gara kamitti deemnaa? Gara koyiniitti deemnee jira. Koyiniin kunis abbaatii kanaa dhibbaan hidhamee jaatamaansaa as keessatti argama waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdami tokko, digdami lama, digdami sadii, digdami afur, digdami shan, digdami jaha, digdami torba, digdami saddeet, digdami sagal, soddoma, soddomi tokko, soddomi lama, soddomi sadii, soddomi afur, soddomi shan, soddomi jaha, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, afurtama, afurtami tokko, afurtami lama, afurtami sadii, afurtami afur, afurtami shan, afurtami jaha, afurtami torba, afurtami saddeet, afurtami sagal, shantama, shantami tokko, shantami lama, shantami sadii, shantami afur, shantami shan, shantami jaha, shantami torba, shantami saddeet, shantami sagal, jaatama. Egaa inni isa kanas dhibbaan hidhamee jaatama ta'uusaa mirkaneeffannee jirra. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha warroonni yaalloo jiraattan ammuma iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Egaa gara kamitti deemna? Ammamoo koyiniin kun ta'uusaa eegga mirkaneeffannee booddee dhugumamoo sobaa dhibbaan hidhamuun isaa kan jedhu adda baafanne jechuudha. Meeqaan lakkoofnaa? Lamaan lakkoofna waan ta'eedhaaf waliin lakkoofnu tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, kudhan lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdami tokko, digdami lama, digdami sadii, digdami afur, digdami shan, digdami jaha, digdami torba, digdami saddeet, digdami sagal, soddoma, soddomi tokko, soddomi lama, soddomi sadii, soddomi afur, digdami shan, digdami jaha, digdami torba, digdami saddeet, digdami sagal, shantama jechuudha. Koyiniin kun dhibbaan hidhamee
Tausa berkani-kani jera warroon yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa filannoo keessaa kananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha koodii afuraffaan warroon isin darbee koodii shanaffaa isiniif deebi'a. Warroon yaallee yoo jiraattan ammumarraa eegaltaniif iskiriinshuutii ergachuudhaan abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Fageenyi isin daangeessuu biyyoota barbaadan dhiyeessanii yoo yaaltan carraa kun yoo sirna qabee kananiin abbaa carraa itti carroottanii isiniif erga jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. Telegramii keenya waliin qabnee kan abbaa carraa malee jira sagal soddomii torba soddoma museetii yoo gootan telegiraamiin ofishaal sanumaan jedhama ittiin seentanii sanumaan fachuu dandeessu. Baay'inaan Alessa kan Alessa dura kan turamu. Akkasii deebi'anii egaa tattaasii deebi'uun kan ifan TikTok keenyaaf har'a koodiin asirratti yoo deebistee bitta koodii maqaa koodii shan kanaaf yeroo koodii faffaan firii deebi'u koodii shan afaan naam beektanii iskiriinshoot ergachuudha. Hojii keenya lakkoofsa keessan dandeessu akkasuma gaggeeffattan isiniif haa ta'u gannaa carraa gaarii yaada qabdanii karaa telegiraamis ta'e hunda keessaniif deebi'aa jala telegiraamii keessan seenaatiin mirkaneeffadhaa. Karaa telegiraamii karaa telegiraamii deebi'ee asirratti amma tikkeettiin kan ba'aaru koodii shan afaan jira waan ta'eef karaa telegiraamii iskiriinshuutii amma ergadhu. Risiitii qarshii kaffatte sana risiitii isaa suuraa kaasuu haa ta'u iskiriinshuutii gochuu haa ta'u karaa telegiraamii kan mirkaneessu nu ergitaa jechuudha. Kan mirkaneessu nu ergitee sana ilaallee guyyaa isaa tikkeettii kan mirkaneessee maqaa kee lakkoofsisee Kalau carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Koodiin afuraffaa sa'aatii kanarra eegaliidhaaf jechaa jira. Warroonni biyya garaagaraa keessan yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Akka sagantaa keenya xumuraatti haayadaan akka nu hordoftanu warroonni yaallee yoo jiraatan immoo koodii shanaffaa gummaashaa xumuramee jira waan ta'eef dafaa qaqqabadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jedha. Ananiin abbaa carraa filannoo hawwataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Daqiiqaa tokko booddee abbaa carraa adda baasnee isinitti mul'isa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u.
Ragari isiniif atau sininya isagalalata nuti benu waroni antani ranach ragari isiniif atau sininya waroni yalle jeratan ama screenshoti berita balal gersucura apa cerata sininya ranach ragari isiniif atau atau kokofa tapi itu atau kokofa tapi dijera enyata bicara bacara itu kodi Afrika kana Rana ragari sini atau sini jenna teranggo kisah kerana apa cara anggot ini jangan coba kamera terkait waktu sana kersisi dan mansa orang yang tadi ragari senif atau seni jenna bagi kita nabu sih ada kita dua di sinjau koko yang mau sinjau ada kisah naga kita lama yang mau sinjau barang piti jalegal ke barang piti oleh nama kita sadi yang mau sinjau koko kofak kisah nabasti jika lain apa koko kofak kisah baju ragari senif atau seni jenna Sani karena apa cara anggotanya gudda kala cuma Toto ada yang senagashi lama wali maki barabit jalagali ammas wali maki ingenya wali maki koko kofa nabas koko kofa kesana ba koko kofa apa ne cara bicara lakukan sakuma takut ipasadi shantami sadi apa cara kofa Kejrejur. Abang cara biara laku sakuma tokok ibasadip shantami sadi apa cara kodi apura fati kejrejur. Sakuma tokok ibasadip shantami sadi. Sakuma tokok Abang cara tokofa lakosa kumatakof ipasadi shantami sadi. Makanu wakari jeda ibn billahi abang cara tokofa lakosa kumatakof ipasadi shantami sadi. Hello. Akan jirtu fajar tu. Wagarina. Ada ni apa cara berkira si bil ajarah? Bigesa. Baik. Enak ah masa kali kita lakukan. Fitne hello. Apa cara atau kupata dari jirtu bagai gambar terkini? Oleh tidak benar.
Afaan carraa tokkoffaa Finfinneeraa lakkoofsa 1353 abbaa carraa tokkoffaa ta'ee jira. Karaa carraa lammaffaatti deemna. Karaa carraa lammaffaatti deemna. Karaa carraa lammaffaatti deemna. Karaa carraa lammaffaatti deemna. Akka duwwaa ta'uu sanaa agarsiisi. Tokko akka sanaa agarsiisi. Lama waliin maki bara bitti waliin maki jala galiitti waliin maki sadii tokko qofa keessaa naa baasi. Tokko qofa keessaa naa baasi. Kuma lamaaf dhibba lamaaf 80 kuma lamaaf dhibba lamaaf 80 abbaa carraa lammaffaa kuma lamaaf dhibba lamaaf 80 abbaa carraa lammaffaa bilbilli Doon carraa tokkoffaa Finfinneedha. Lakkoofsa 1353. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 2280. Abbaan lammaffaa bilbila haasaa jira fakkaata. Bilbilaa fi karaa carraa sadaffaatti deemna. Karaa carraa sadaffaatti deemna. Karaa carraa sadaffaatti deemna. Reegee duwwaa akka naaf agarsiisi kaameeraa kanatti tokko akka hiikisan agarsiisi. Lama waliin makii bareedeetti waliin makii sadii tokko qofa keessaa naabas tokko qofa keessaa tokko. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 3933 abbaa carraa sadaffaa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 3933. Marsaa koodii shanaffaa kan argatu nama amma dafee yerjereedha. Meera dhugaatu koodii shanaffaa namni argatu ammuma nama. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtuu? Eeliyaasii dhabni? Eeliyaasii dhabdi? Kanani abbaa carraa buqqeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taatanii jirtu. Baga gammadanii isiniin jenna. Biyyi keessan eessa? Appii. Arsiidha. Akkaawuntii keessan asumaan nu ergaa walitti deebitu. Abbaan carraa lammaffaa Arsiidha. Bilbila deebisee bilbila jechuudha. Arsiidha. Abbaa carraa sadaffaadhaaf bilbila. Inni guyyaa afuraffaadha. Irra deebiinee isinitti himnaa koodii shanaffaa namni argatu ammuma nama yaadedha. Warroonni koodii afuraffaa sin darbee koodiin shanaffaa haala bareedaatiin gimmaashaa ol xumurreerraa dafaa qaqqabadhaa abbaa carraataa.
Hello. Akkam jirtu fayyartu? Saamii dhabni? Saamii dhabni? Kanani abbaa carraa bukkeedhaa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu. Baga gammaddan isin jenna. Biyyi keessan eessa? Biyyi keessan eessa? Biyya keessan? Ayyeega akkaawuntii keessan asumaatti nuuf ergaa walitti deebina. Waan carraa sadaffaa qeellam wallaggaadhaa. Egaa hodiin afuraffaa guyyaa irraa haala kanaan xumuramee jira. Warroonni yaaltanii guddaa galatoomaa isiniin jecha hodiin shanaffaa haala bareedaatiin jalqabee jira. Gimmaasha xumurree jira jechuudha. Warroonni yaallee jiraatan ammuma ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Waan filannoo qalanii abbaa carraa gootaniif guddaa galatoomaa ulfaata.